Kenna tajaajila hawaasni mootummaa irraa barbaadu sirnaan hawaasa biraan ga'uuf initiatiiviiwwan kenna tajaajilaa fooyyessan irratti xiyyeeffatameera. Wiirtuu kenna tajaajilaa iddoo tokko hojiirra oolchuun hawaasni tajaajila garagaraa ifaajee malee iddoo tokkotti akka tajaajilamu taasifamaa jira. Godina Arsii Lixaa magaalaa Kofalee fi aanaa Daabbaatti wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokko hojii eegale baasii fi dhamaatii malee tajaajila si'ataa giddugala tokkotti akka argannu haala mijataa uuma jedhan jiraattonni. Bakka dhibba qaradha kiisii keenyaan deennee hundi keenya qisaasamee xaaraa oolu uduufoo akkasittuu xaarree gaxaarree furmaata argannu. Kuni mana tokko keessatti dhimma keenya waan ajamne san xumuranne karaa misooma keenyaa deebina. Bakka tokkotti tajaajila kana kennuun namni hin dararamu, waaca'ii hin qabu. Bifuma tokkoon naannoo kanarratti abbaan dhimmaa keessummaa'uu hin danda'a. Dhimmichi sirriitti hubatamuu hin danda'a. Rakkinni kanaan dura waajjira tokko bahanii bakka tokko deemanii gara tokkotti nama tokko asuruun hafuu isaati. Yeroo baraaxa'iinsa isaa san irraa gabaabbatee qulqullinaan gara tajaajila ofii argatee galuu kan mirkaneessuudha. Wiirtuun tajaajila gahaa kennuuf mijataa ta'uu isaatiin ogeeyyiin tajaajila kennanis kaayyoo mootummaan tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e kennuuf fuulleffate milkeessuu qabu imaanaa kan jedhani. Mana bareedaa kana keessatti carraa bareedaa uummanni argate kana keessatti haala mijaa'aa argatteerti, teessoo mijaa'aa argatteerti. Kanaaf uummata ofii kana akka mootummaan tajaajila kana ariifa nuu kenne kanatti jarrillee nu tajaajiltee nu kunuunsuu qabdii jedha. Hojjetan as keessa jirus hojii isaatiin akka wal fakkaatu hojjechuu danda'uu qaba jedha. Warroota as keessa jirus dhaamsi dhaamu akka manni kun bareedu hojiin keessan haa bareedu. Wiirticha keessatti teeknooloojiin deeggaramuun tajaajila si'ataa kennuuf tumsa guddaa qabaachuun hojjettoonni jiddu galichaa kan himani. Hawaasa tajaajila isaan irraa barbaadu sirnaan tajaajiluuf qophii ta'uus kan ibsani. Tajaajila bareedaa san kan yeroon barbaaduu fi abbaan dhimmaatti gammadee deemu san kanaan dura abbaan dhimmaa dhufee komataa abbaan akka deemu sun taane nuti amma abbaan dhimmaa dhufee tajaajila si'ataa isaa argatee akka nu eebbisaa deemu kan barbaadu. Akkuma argitan kana kunoo teessumni kennallee meeshaan teeknooloojii fayyadamaa jiru kunillee baay'ee gaariidha. Kantiibaan magaalaa Kofalee obbo Burqaa Gashuraa fi bulchaan aanaa Adaabbaa obbo Abdul Kariim Kadir giddugalli kun tajaajila si'ataa hawaasni mootummaa irraa barbaadu sirnaan kennuuf kan gargaaru ta'uudhaan kan himani. Milkaa'inni isaaf immoo deeggarsaa fi ordoffii kan taasisan ta'uus kan hubachiisani. Rakkoo kara sassaabdummaa rakkoo yeroo muraasa hojii muraasaaf yeroo dheeraa fayyadamu akkasumallee rakkoolee biroo hedduu furuu danda'a. Rakkooleen kun furamnaan rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasa biyya keenyaa furamuu danda'a jedhamee hayyoota keenyaan qoratamee hojiitti galee jira. Rakkoo hawaasa keenyaa karaa ittiin hiikuu danda'u hunda isaa jiddu galeessa godhatee bakka biraa dhaqee bakka biraatti dhimma isaa fixachuu caalaa bakka tokkotti dhufee yoo dhimma isaa fixate waa hundaaf fala ta'a jedhamee mootummaan yaade jiddu galeessa godhannee nutis akka aanaa Adaabbaatti imaammata mootummaan kenna qabate dhugoomsuudhaaf akka godina keenyaatti hojii hojjetamaa ture keessaa isa ijoodha. Bulchaan godina Arsii Lixaa obbo Ahmed Ajim mootummaan jijjiirama gaafilee hawaasaa deebisuuf hojii hojjetaa jiruun wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokko daran babal'isuu irratti xiyyeeffannaa addaa kennuu kan dubbatani. Kenna tajaajila kamiyyuu iddoo kanatti dhufee tajaajila iddoo tokkotti kennuu jechuun rakkoo uummata keenyaa fala laatudha. Hoogganaa itti aanaan damee ijaarsa dandeettii biiroo paablik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa obbo Daamxoo Gammachuu mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii furuu irratti fuulleffatee hojjetaa jiruun wiirtuu kenna tajaajila giddugala tokkoo babal'isuun hawaasni tajaajila bakka tokkotti akka argatu taasisa kan jedhani. Akkaataa kana dura irraa baratameen hoteelatti bilbilaan karaa dubbii fixaatiin of haguugee hawaasa keenya bu'aa bahiitti baay'isee maallaqa irraa nyaatuun tajaajilli kennamu hin jiru jechuudha. So namni wiirtuu kana gal sadarkaa kanatti nama qophaa'e. So yeroo faayila baan hin jiru faayilli siistamaan qabama. Kan itti aanu immoo namni wiirtuun dhufu teeknooloojiidhaan tajaajilli kan kennamu.